هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا إلمان أرومو الدنيا رجرتن أكم جرتو نغا كيساني النغا كوتي الحمد لله ربي انقلن نغو نسنين جدا إيقا ويلكام أغا نغا ربو لتنو دي بسي نسنين جدا أكم سن نغا كيساني النغا كوتي الحمد لله ميسين وكبت جرتو نسنين جدا إيقا ربي نغا حسن حقودو نسنين جدا بوليون بك جرتنوتو ما شاء الله إيجا أكما بيكمو الرس دي بيدو فنجران سنين جدا أكما سنبتنو أني وايا بيرت واي بليشنا غرا غرا وانا مربي النبي سرا وانا برد الرا اسم برسيسو دان سنين جدا إيجا الرس مو دي بيتنو فجرا ورجل كبا غرا channel كوتي رفتن ويلكام أنا دفون سنين جدا إيجا سبسكرايب لايك شير gochuu indagatanaan isinin jedha egaa maatiinuuf ta'an isinin jedha warri maatiin taatanii jirtan immoo laayikii viidiyoo keenya kanallee nu daawwadhaan isinin jedha warri subscribe gootanullee mallattoo notification ka jettu ka fillafiitti dhufte isinii baatu waan akka keddoo sana oolirra godhadhaan isinin jedha sababiin isaas immoo viidiyoon kallattiidhaan yeroo nuti hojjennee isin biraan geenyu kallattiidhaan nama hunda dursee waan isin qaqqabuudhaaf jechuudhaan isinin jedha egaa arras immoo wantan isiniif qabadhe dhufe waa'ee tambeneeliitii jechuu tambeneel jechuun yookaan kaverii jechuudha kaverii dugda booddee piroofaayilii yuutuubii irratti yeroo godhannu namoonni tokko tokko na gaafatanii turtanii haala kamiinii mallattoo suuraa akkamitti irra godhannaa dugda booddee baagiraawundii yuutuubii keenya je'ina gaafatanii turanii anis immoo akkuma ofii kootii godhadhe sanattaniyyi isinitti agarsiisaa jedheetanii nafaana turaatii ordofaa irraa fayyadamaan isinin jedha waliifillee sheerii nuu godhaan isinin jedha nuti sigaa yeroo keenya gumneetii waan kana isin barsiifna isinis immoo zimmettanii ilaaltanii bahuu qofatu hin taane laayik waliifillee sheerii godhaatii nu hordofaa nu jajjabeessaa isinin jedha egaa Oromoo wal malee humaa hin qabnu asumaanuu kun dhaamsa kootiin isinin jedha garuma barumsichaatti dabarraatii na hordofaa nafaana bu'aa irraa fayyadamaan isinin jedha inshallah nafaana turaan isinin jedha assalaamu alaykum gara iskiriina fuula moobaayila kiyyaatti dhufeetan jiraan isinin jedha egaa wanti kuni aappii tokko nu barbaachisaa jechuudha aappichis immoo kunoo pixel app ka jedhu kana yuutuubii piilistoorii keessaa buufattanii akkasitti irraa fayyadamuu dandeessuun isinin jedha egaa pixel appii namni dhabe hin jiru yuutuubaroonni barbaachisaadhaan isinin jedha kana nu barbaachisaa jechuudha tambeneelii yookaan kaverii moobaayila yuutuubii keenya dalaguudhaaf kana qabaachuun keenya dirqama yoo kana immoo hin feene ammas aappii tokkotu jira aappichis kunoo yoo feetanis immoo aappiin kunis immoo piiskaartii kanas fayyadamuu dandeessu jechuudha kunoo inni kunis piiskaartiin kun isin fayyada garuu amma kana isinitti agarsiisu isa kanadha jechuudha amma wal na duuka bu'aatii hordofaan isinin jedha egaa irran fiiginaatii yoo kallattiidhaan haga dhumaatii yoo hordoftanii jettan isinii galadheetan abdii qaba egaa yoo irra fiigamee jedhee dhimmoo wanti namaa galu hin jiru egaa amma kallattiidhaan gara pixel appii keessa seennee jirra yeroo keessa seennee jenne bakka kana yoo feetanis kunoo mallattoo dileet jettu sana tuqxanii mallattoo dileetii sana tuqxanii yoo feetan irraa kaasuu dandeessu egaa kana keessa illee bakka feetan illee filattanii irratti hojjechuu dandeessu yoo feetan asirratti yoo feetan asirratti kalarii kana keessa kan feetan irratti hojjechuu dandeessu anammamee kana irratti hojjedha kan ammoo akkanatti irraa harkaan gadi tuqxanii bakka dileet jedhu kanaan irraa kaaftu isa olii kanallee bakka dileet jedhu kanaan irraa kaafna amma erga kana irraa kaafnee kalarii isaa kan irratti hojjetannu filannee kaane jennee mallattoo bakka xiyyaa kana gaa arguu jirtu dheen abdii qaba mallattoo xiyyan itti agarsiisuu jiru kana isinitti mul'ata dheen abdii qaba mallattoo xiyyaa kana akkasitti quba keessaniin gar rukuttanii sana booda image size ka jedhu kana rukunnaa jechuudha image size ka jedhu kan rukunnee jennee bakki nuti sirreeffachuu qabnu gaa kunoo bakka kana bakki yuutuubiin keenya sirriitti itti nuuf irra galuu dide suuraanii wanti garaagaraa jechuudha bakka kana sirreeffachuu qabnaa jechuudha egaa asirratti waanan barreessu kana qalbiidhaan qabadhaatii yeroo biraallee yeroo jijjiirrachuu feetan bakka kana dhuftanii waan sirreeffattanuuf ammuma seeraan hordofaatii boodallee irraa fayyadamtuun isinin jala egaa bakka kanatti 40 dhiifama 20 gara kanatti immoo adda barsinee asirratti immoo kan nuti barreessinu 1152 jennee okee goonaa jechuudha erga okee goone jennee amma saayizii isaa sirreeffannee jirra amma wanti nuti gochuu qabnu maqaa keenya barreessuudha jechuudha maqaa keenya immoo bakka ida'u jedhu kanaan seennee
achi bakka ida'u erga seennee kaanee bakka tikistee kana rukunnaa jechuudha. Bakka tikistii kana erga rukunnee kaanee mallattoo qalamaa kana rukunnaa ammas mallattoo qalamii rukunnee sana booda maqaa yuutuuba keessanii barreessitu jechuudha. Amma kan koon barreessuutti jira. Isinis immoo maqaa yuutuuba keessanii asirratti barreeffattanii mallattoo okee kana rukuttuu jechuudha. Erga mallattoo okee kana rukunnee jennee amma kunoo finnee asirratti saayizii isaa kana seeraan eeggachuun dirqama jechuudha. Akkas gara kanaa olittis ol butuu hin qabdanii jechuudha. Gara olii kanattis butuu hin qabdanii, gara gadii kanattis gadi butuu hin qabdanii, gara kanaanis achi butuu hin qabdan, kallattii afuraniinuu gara kanaanis akkas siquu hin qabu. Egaa lamaanuma kanarratti kan inni dalagamuu qabu jechuudha. Qixxa lamaan kanarratti akkasitti saayizii isaa kana erga keewwattanii jettanii qubee A kana keessallee galtanii saayizii feetanitti godhachuu dandeessu. Kunoo asirraa akkasitti ooftanii qubee A baa kana saayizii isaa qubee irra gurguddaa feetanus xiqqaa feetanus kunoo as keessa hedduutu jira. Kana keessaa kan feetan irra godhachuu dandeessu. Isinii amma kana irratti godhaa. Ergan kanarra godhee ka'ee okeen godhaa jechuudha. Ergan okee godhee ka'ee egaa isin yoo feetanii jettan asirratti filachuu waan garaagaraa kunoo bifa isaa babbareechuu kalariin isaa akka sirriitti mul'atutti waan garaagaraatti kunoo akka sirriitti ifutti kana keessa seentanii egaa kunoo waa hedduu of keessaa qabaa. Mallattoo ka 00 kanarra deemtanii hunda isaayyuu tokko tokkoon akkasitti itti banattanii eessa sirriidha akkamitti sirratee jira kana isintu sirreeffachuu danda'a. Ani egaa amma irraa isin agarsiisuuf malee irra isin tursuun miti isiniin jedha. Kunoo yoo feetan akkasitti illee akka feetanitti gaa isin akka isinitti bareedutti kana caalatti godhachuu dandeessuun isiniin jedha. Qubee A kana keessaan galtanii wanta akka rakkoon qabu erga kana akkasitti sirreeffannee jennee erga kana akkasitti bakka feetanii illee moobaayila qafoo keessanirraa waan qabdanuu saayizii mallattoo sabskraayibii jettu kan sheerii laayikii godhaa jettu illee yoo feetan irra godhachuu dandeessu. Yoo kan isinii fudhatu ta'e bakka sanatti ilaaltanii egaan mee yoo ishee fudhatee jedhee kanan irra gochuutti jira. Kan akkasitti erga saayizii isaa wal qixxeeffattanii jettanii amma gaa seefii godhannee as keessaa baanaa. Bakki nuti seefii ittiin godhannu immoo mallattoo akka kaameeraa kana kanan xiyyatti agarsiisuu jiru kanaa jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtan kunoo bakkattii kana akkasitti yeroon gadi rukutee jedhee save as image kan lammaffaarraa kana rukunnaa jechuudha. Kunoo isii gara gadii kanarratti seefii gootu erga seefii gootanii kaatanii save to gallery ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Amma akkasitti seefii godhannee jirra as keessaa ni baanaa jechuudha. Erga as keessaa baanee jenneenne amma kallattiidhaan egaa kiroomirraan kan nuti seennu jechuudha. Asiin kiroomirraan galleetiyyi waan kana guuttannaa jechuudha. Egaa namni kiroomii dhabe moobaayiliin kiroomii dhabe hin jiru. Kunoo kiroomii yookaan googiliirraan seentaniitiyyi waan sana irra godhattu jechuudha. Amma kallattiidhaan erga kiroomii seennee jennee bakka kana tuqaa sadan kana ni tuqxuu jechuudha. Erga tuqnee jenneen yookaan keessaan mallattoo haala kanaatiin isinii fiduu danda'a. Mallattoo diimaa kana akka xiyyaa kanaan isinii fiduu danda'a. Isin isuma rukutaa isin yeroo isa rukuttanii jettan barreeffama kanaa isinii baasaa. Egaan kan nama gargarii akkasitti baasuu taatu malaafan isinitti himuu jira. Erga akkas gootanii jettanii diskitoop saayit ka jedhu kana raayitii gootuu jechuudha. Amma sila raayitii hin qabu ture. Kunoo sila akkas ture an raayitiin itti godhe. Egaa bakka kana raayitii itti goonee amma kallattiidhaan seennaa jechuudha. Egaa yeroo googilii keessa gallee jenneenne akkuma reefuu isiniin jedhee tuqaa sadan gubbaa kana erga rukuttanii diskitooppii saayitii kanarra godhattanii jettanii kunoo diskitooppii saayitii kana godhannee jenne amma kallattiidhaan gara yuutuubii keenyaa seennaa jechuudha. Yuutuub ka jedhu kana rukuttanii yuutuuba keessan asiin kallattiidhaan gara yuutuub istuudiyoo nu gashuutti jira. Egaa yuutuub istuudiyoo kaleessallee isin gaddalee isiniif himeen ture. Ala as keessa akkasitti seennee jenneenne kunoo mallattoo piroofaayilii keessanii kana rukuttuu jechuudha. Kunoo kanan xiyyaan agarsiisutti jiru kana mallattoo piroofaayilii keessanii sana erga rukuttanii kaatanii jettanii kunoo asirratti yuutuub istuudiyoo ka jedhu kanaan seennaa jechuudha. Warri gariin immoo yuur chaanal ka jedhuun illee seenuu ni dandeessu. Namoonni gariidhaaf yoo achitti fidachuu kooti yoo asitti isinii fiduu dide asirraan seentanii kaastam chaanal ka jedhu argachuu dandeessu. Ani immoo yuutuub istuudiyoodhaan aniyyi mee seenee isinitti agarsiisaa jechuudha. yuutuub istuudiyoo kana rukuttuu jechuudha. Inni yuutuub istuudiyoo kana rukunnee jennee obsaan eeggannaa jechuudha. Egaa haaluma itti fayyadamanii torkii keessaniiti. Asii gara kanatti nu dabarsuutti jira jechuudha. Egaa erga gara kanatti nu dabarsee jedhee kunoo mallattoo tokko hanga lama tokko taane kan lammaffaa irratti argamu asii ol isa kana rukunnaa jechuudha. Erga isaa rukunnee jenneenne
Egaa kallattiidhaan kunoo gara kanatti nu dabarsee jira jechuudha. Erga gara kanatti nu dabarsee jedhee egaa nama gariidhaa fi mallattoo piroofaayilii isa kan gosii moobaayila fuula jawaalaarraa qabdan piroofaayilii yuutuubii irraa qabdanii isa dugda booddeetiif isa fillafiitii irraan gadee kanatti isinii baasaa. Anamma birdiiniing ka jedhu kana isarratti rukutaa jechuudha. Isa lammaffaa kana keessan immoo asitti isinii fiduu danda'a. Keessaa isa lammaffaa akka mallattoo kompiitara laapitooppii fakkaatu irratti rukuttu jechuudha. Cheenji ka jedhu irratti. Anamma asirratti amma isinitti agarsiisa. Egaa kunoo isa kana indalannan isiniin jechuutti jiru. Egaa amma yoo feetan isa moobaayila keessaan fillafiitirra ka jiru asumatti jijjiirrachuu dandeessu. Cheenji ka jedhu kana rukuttanii anamma kana isinitti agarsiisu jiru isa dugda booddee sana waan ta'eedhaaf cheenji ka jedhu kana rukunnee dhannee fidannaa jechuudha. Anamma waan hanqafoorraa qabuu fi amma kallattumaan seenaa jechuudha. Egaa asiin qafoo koorra nagashee waan jiruudhaa fi egaa amma as keessaa bakka inni jiru dhaqeen fudhadhaa jechuudha. Isaan silaa peeksilaappii keessatti hojjedhee jiru. Sila hojjedhes kunoo isa kana egaa amma as keessaa fudhachuu dhufeetan jiraan isiniin jedha. Egaa kunoo akkuma arguu jirtan guutuusaa naaf fudhataan jiru jechuudha. Akkam jechuutti jira. Egaa bakki nuti sirreeffachuu qabnu gara kanaanis akkana gadi fiduun qabdu gara kanaanis ol butuun qabdu naan jechuutti jira. Kunoo itti barareessee jira, itti naannessee sararatti godhee jira jechuudha. Egaa waan amma maxxansee kaadhe kana hunda isaa naaf maxxansuutti hin jiru. Isin ala dhuftanii bakka kana geessanii saayiziin isaa isiniif hin sirranne bakka akka TV on TV ka jedhu kana rukuttanii ilaaluu dandeessu. Akkasitti saayizii isaa kana wal qixxeeffattanii erga wal qixxeeffattanii kaatanii jettanii kunoo mallattoo dan ka jedhu kana jira jechuudha. Mallattoo dan ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Erga dhuftanii asitti akkasitti wal qixxeeffattanii yoo feetan akkasitti irraa kaafne ilaallaa yoo fudhate hin beekne akkasitti amma qulqulluu ta'ee jira akkas ilaa hin dukkaneessu jechuudha. Mallattoo dan jedhu kana rukunnaa jechuudha. Erga mallattoo dan ka jedhu rukunnee kaanee asirratti paablish ka jedhu kana rukunnaa jechuudha. Kunoo akkuma arguu jirtanii isa kana rukunnee amma xumurree jirra. Keessaa baanee kallattiidhaan amma gara yuutuuba kootiin deemee isin agarsiisaa jechuudha. YouTube kootii yeroo dhufee kunoo akkuma arguu jirtan Rashaad Tuubii ka jedhu jijjiiramee jira. Garuu inni gara gadii xiqqoosii dhokatee jira. Kana xiqqoosii naafee jechuudha. Utuun garuu olii kanatti ol butee naaf tahaa jechuudha. Ammas garuu ta'ee jira. Isinis immoo egaa akka kanatti sirreeffachuu dandeessu. Isa kana xiqqoosii ol buttanii gadi situun bunne gara jilaa kanatti immoo waan feetan maxxanfachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa akka kanatti kan sirreeffatamuun isiniin jedha. Akka irraa fayyadamtanullee abdiin qabaan isiniin jedha. Egaa isinis akkuma itti dhama'ee taabee egaa anis yeroo kootti gubeetanii waan kana kanan isin barsiisaa jiru. Isinis immoo yuutuuba kan koo seenaatii subscribe like share waliif godhaatii barumsa nama durallee barsiisaa jirullee akka irraa fayyadamtanuun isiniin jedha. Egaa mallattoo subscribe ka jettu kanallee naaf tuquun dagatinaa laayikii kanallee gochuun dagatinaan isiniin jedha. Warri immoo liinkiidhaan tuqxanii dhuftanii nu daawwachuu barbaadanillee gaaffii garaagaraa yoo qabaattanillee kunoo liinkii WhatsApp illee kaayitan jira. Liinkii kana tuqxanii seentanii subscribe illee gochuu ni dandeessu. Dhuftanii gaaffii gaafachuu illee ni dandeessu. Egaa isinis immoo nu jajjabeessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Yoo immoo gaaffii qabaattanii jettan na gaafachuu ni dandeessu. Anamman beekurraa isiniif nan qopheessaan isiniin jedha. Egaa yoo gaaffii qabaattanii jettan koomentii keessan nan dubbisaatii koomentii jalatti naaf ka'aa waan an irratti isiniif hojjedhu yoo kafeetan ta'e jedheedhe. Koomentii jalatti naaf ka'aatii waan akkanaa irratti nu hojjedhu jedhaa natti maan isiniin jedha. Waan an beeku yoon ta'e jedheedhe ani isiniifan hojjedhaa isiniin jedha. Egaa aga barnoota biraatii walitti deebinu nagaa rabbii keessa naa turaan isiniin jedha. Gaaffii yoo qabaattan gaafachuu mirga guutuu qabdu. Isinis immoo egaa Oromoo bakka jirrutti wala guddifnuun isiniin jedha. Baay baay.